maashaallah tabaarakallah mabruuk jennee jirra. Mubeen akkuma argitan kanatti haadha manaa isaa araarri dhiifama jechuu bichaan hin ga'u. Warqii bitee haadha manaatii araarfachuu qaba jedhee akkanatti warqii bitee fi dhiifama guddaa gaafatee haadha manaa koo qaalii jedhee akkana warqii mormaallee maashaallah jaarsaaf jaartii dhiifama walii godhee umrii dheeraa hanga addunyaa kanarra wajjin jiraatu rabbi isin haa taasisu. Hamaa fi hamtu rabbi jidduu keessanii haa kaasu, jaalalli keessan itti haa fufu, hamtuun jidduu keessanii haa fagaatu jennee jirra. Baga wali araaramtanii araara afaanii bichaa miti warqillee bitanii garaan akka jaartiin nama fayyitu warqii bitanii akkana dhiifama gaafatudha maammadoon jaartii. Maashaallah tabarakallah jennee jirra. Isinitti haa tolu. Ammaan booda dhabbii keessan hin arginii, jaalala keessan malee jibbaa keessan hin arginii akkasi maashaallah jenne kun akkanatti mubeen haadha manaa isaa dhiifama gaafatee gammachiisee jira. ሰሚራን ትቼ dhageeffannee hojjechaan. ስንጋባ እኛ ቃል አለን እንዳልከዳሽ ቃል አለብኝ የሚል ቃል አለን። ስንሞትም አብረን ነው ተባብለናል። ስንሞትም አብረን ነው የምንሞተው እንጂ እንዴት ነው እሷን ትቼ የምሞተው? አይገባችሁም እኮ ምንም ነገር የሚገባችሁ ነገር የለም። በጣም ነው የምቀናው እኔ ሙቼ እሷ ትኖራለች፣ ህይወት ይቀጥላል። ሳስበው መቃብር ገብቼ ተኝቼ እሷ ታገባለች ትንሽ ቆይታ። ወይኔ 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 መሞትን ሳስበው ሙቼ ነበር፣ ሌላ ሞት። ለማንኛውም አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቻችን፣ ሴት እህቶቻችን እስከ መቼ ነው? ለብር ነው እናንተ የብር ፋብሪካ ናችሁ? ወንድ ነው ወይስ ሴት ነው ጉልበት ያለው? እስከ መቼ ነው ኩሽና ለኩሽና የዞራችሁ ባሎቻችሁ እዚህ እያስቸገሩ? አደገኛ ቦዘኔ እኮ ባሎቻችሁ ናችሁ፣ ባሎቻችሁ ናችሁ። በተለይ አረብ ሀገር ያሉ ባሎች ስራ የሌላቸው፣ ስራ ስለሌላቸው አይምሯቸው የሚያስብ ስለሌላ ነገር ስለ አንቺ ተንኮል ነው። አንቺ በሰራሽው ነው እኮ ሌላ የሚያገባው። እኔ ቢያንስ እኮ በራሴ ነው ባገባም በራሴ ነው። ባለቤቴ በሰራችው ገንዘብ አይደለም። ስለዛ ዋይፋይ፣ ዳታው፣ ምኑ፣ ቲሸርቱ፣ ሱሪው፣ ፓንቱ፣ ጃፖኒው፣ ጫማው ሁሉ ነገር የሴቶች ስለሆነ ስለኔ ለመናገር ሞራል የለህም። መጀመሪያ ይቅርታሽ ሴቶች በእናታችሁ እንዳትከፉብኝ። መጀመሪያ Egaa viidiyoo Mubaarak Musammaa akkuma dhageeffannee walitti dachaanetti heewwote iska maqaabir aga addunyaa kanarra jiru wajjin jiraanna. Iska maqaabir abran እንኖራለን እንጂ እሷን ትቼ ሞቼ ሌላ ሰው እንዴት እሷን ያገባል? እኔ ቀናለሁ። ስለዚህ ባለቤቴ ቃል የገባውላት ነገር አለ ሲያገባት እንጀዴ ቃሊ በቃሊ ወሊ ገልተ namni ቃሊ ወሊ ገለሰን ጉቱን ማሻአላህ ረቢኒ አዳን isinin baasin jaalala keessan itti hafufu haati manaa isallee haadha manaa gaariidha. Rabbiin wajjin haa tosiisuuf hedduu tokko namatti tola. Wallah namni martu iska maqaabirii osoo wajjin jiraate namatti tola. Rabbiin nama እስከነ መቃብር አብሮ የሚኖር ሰው ያደርገን ሁላችንም ከነ ባሎቻችን ጋራ። ከናፊ እዱ tokko namatti tola. yaa maashaallah mabruuka baga araaramtanii baga surprise illee gootee gammachiiste namni martuu haadha manaa ofii yeroo namni waliin lolle hin jiru yeroo wal lolle sanitti waliif obseerra dabarfatee kan booda dhiifama wal gaafatee gammachuu waan gammachuu tokko walii godhee dhiifama san akka namni garaa fixatu sanitti namaa godhee wajjin gammadee jiraatu. Rabbiin haadhaaf abbaa manaa hunda rabbiin waliif haa dhiisu jechuudha.
maashaallah isinirraa jennee baga waliin araaramtanii. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota kiyya salaamtaa isin gaafachuu hin daganne hundumti keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii xiqqaa kan biyya alaa keessa jirtanii fi kan biyyoota Eeshiyaa kana gubbara jirtan hundi keessanuu xiqqaa guddaa osoo hin jenne amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu hedduu tokko naaf galatoomaa kana gammaa maatii taatanii faamilii kiyya taatanii nafaana jirtan ammallee naaf jiraadhaa hedduu tokko naaf galatoomaa kan haaroo dhuftanillee ani haa dhufu welcome siniin jedhee jira. New family welcome. Thank you so much. Subscribe, like YouTube channel. Thank you. Egaa hundi keessanuu galatooma kan Amaariffallee kan Ingiliffallee innaa masagginaalen kan iskiraayibii gootan kan laayikii gootan kan sheerii gootan hundi keessanuu innaa masagginaalen jennee jirra. Akkasii haadhaa fi abbaa manaa walitti araaramuun gammachuu caalu. Warroonni haarawaa dhuftanillee gara YouTube chaanaala kiyyaa maatii naa taatanillee hedduu tokko galatooma kan haarawaa dhuftanii chaanaala kanaaf yeroo dhiyoo dhuftanii kan duraanillee laayikii koomantii barreessaa viidiyoon ilaaltanii aguma ta'een viidiyoon ilaaltanii garuu laayikii hin gootanii laayikii qusattanii laayikiin garaa maaf isin nyaataa irra dhuftanii ilaaluun keessan hin oolle kanaafuu laayikillee godha laayikiin immoo akka viidiyoon kun faca'ee nama bira ga'u vaayiraaliin isaa akka ba'u taasisaa jechuudha. Kanaaf laayikii hin dagatinaa yeroo hedduu laayikii kanarraa of qusattanii viidiyoo ilaaluun keessan eegan oollee laayikii godhaa bilees isiniin jedha. Laayikillee godhaa sheerillee godhaa koomantillee yaada keessan barreessaa qeeqallee yaada gaariillee namni yaada namaa kenna jechuudha haamileedha. Laayikilleen haamileedha koomantilleen haamileedha. Kanaaf haamilee walaa jajjabeessinu hanqinnaa fi wantolillee kuni tolee kuni hanqateen faamiliitu nama jajjabeessaa jechuudha. Ani viidiyoo tokko yeroo hojjedhu akkuma viidiyoo namaa ilaalee yaada irratti kennaa jechuudha. Akkasumas isinillee viidiyoo namaa ilaaltanii hanqinnaa fi waan namatti tole jechuudha. Kanaaf yaada keessan koomantii barreessaa. Laayikii yoomuu irraan qusatina isiniin jedha. Viidiyoon ani hojjedhu viidiyoo noormaaliidha jechuudha. Viidiyoo noormaaliidha. Kanaaf laayikii yeroo hedduu hin gootanii kanaaf laayikii godhaa. Namni yoo laayikii hin goone YouTube chaanaala namni irratti hojjetu tokko yoo laayikii hin jirre yoo haamileen hin jirre irrumattuu hojjechuu nama jibbisiisaa jechuudha. Kanaaf laayikii gochuun koomantii barreessuun sabskiraayibii gochuun haamilee keessanii akkuma dura jajjabeessaa turtanitti hin laafina ammallee na jajjabeessa isiniin jedha. Kanaaf egaa viidiyoon kiyya kanarraa waa'ee Mubaarak Musammaa haadha manaa isaa warqii harkaa kan mormaa bitee akkanatti haala kanaan dhiifama gaafatee gammachiise. Wallaahi baga dassi jedhee Samiraa haadha mana Mubaarak Musammaa baga gammaddee kanatti gammachuu siin malaa warqitu siin malaa. Kanaaf dubartii maammadoon hundi keessanuu dubartii yeroo wal loltaniin akkuma wal loltaniin saniin isii dhiisuu osoo hin taane akka Mubaarak Musammaa kanatti warqii bittanii dhiifama gaafachuu qabdanii. Warqii caalu garuu yoo warqillee dadhabe namni tokko humna ofiitiin haasofni gaariin jechi gaariin afaan gaariin jaalalli gaariin warqii caala. Warqii ani humna hin qabu maali warqii bitee dhiifama isii gaafadha naan jechuun keessanii mala. Kan warqii caalu jaalalaa fi kabajaadha waa hundarra. Jaalalaa fi kabajaan warqii caalu. Kanaafuu jaalalaa fi kabajaan nama sanii dhiifama gaafattanii dhiifama akka Mubaarak Musammaa kanatti haadha manaa kiyya dhiifamaa jaalalli kiyyaaf kan nama qaabiriidha jettanii warqii dubartiin amma fakkeenyaaf nuti dubartiin irra caalan ishee tokko yoo taate malee irra caalan isaa jaalalaaf kabaja barbaada. Warqirrallee jaalalaaf kabaja barbaada. Kanaaf warqii bichaa miti jaalalaa fi kabajni warqii caalaa. Kanaafuu yeroo wal loltan akkanatti dhiifama gaafachuu qabdanii.
Ani warqii waan humna keessanii waan hin jirre warqii bitaa dhiifama gahadha isiniin jechaa hin jiru. Jaalalaaf kabajaa warqii caalaa. Eessumattuu hin qixxaawu jaalalaaf kabajaani. Yoo jaalalli jiraate yoo kabajaan jiraate warqii sanillee gaafa rabbiin namaa jijjiira tokko bitanii haadha manaa ofii uffisuu hin danda'anii. Daa'imandii caalu jaalalaa fi kabajaadha. Kanaafuu haadha manaa abbaa nama wal jaalatee jaalalaa fi kabajaan hanga addunyaa kanarra jiran umrii dheertuu jiruu bareedduu wajjin jiraatu rabbiin nama hundaa haa taasisu. Mabruuka Mubee fi Samiraan baga araaramtanii baga gammaddanii jaalalli keessan akkanatti itti haa zalla.